gabbuutetti jirame afaanuma ollaatti gara abasungulanna waasi warrafaani walaatiin sunillee baqatee sabaye kan dibin akka gara manuura kawaidaa kan gula olla somasu tachilletti qawwe dharaante tunammoo qawwum dharaante ollaan ammoo qara kalee keessa baqate madaara dibin hin jirtu ammoo nami displaced kaleellee warreen eeriyuma booda su yaadi gam kenni taakile ammoo diram kana gam kenni taakite qawwe dhaanti so laami keessa hin jiru qawwum dharaante jetteelulleeni security letti yaayenne jeshi leen wreedam jeshi paka booda waliyaane badikana warri gam khat jecha jeshi ko mangare paka booda geesse ele dum casualty din kamnu ammoo shira jirtu namuma displaced amma tanollabe ajira agari olla bolluke jira kabaqate dirreqellen jira asindura loltooti Itoophiyaa keenya seentee akkana waraan bante jirti keessa sina kasin murteetiin qawween mul'ataanti ollaak sun ofillee after 2-3 months tawadarudi ammoo akka daani seent kana qabdu malee durii booda kan dhufteetiin qab keenalee kroositee qawwee dhadhaanitii kun hin jirturalleef. Adde Qabballee Abduubaa namoota lola kanaan miidhaman keessaa tokko haleellaa raawwateen manni ishee barbadaa'u ijoolleen ishee baduu fi haala keessa jiran akkanaan himti. Guyyaa arraan afuriinu alum jira. Hadhiin guddoon ammaar nu taasi. Guyyaa dheengadda qawwee dhadhaantee nu gubbaa mataa gubbaan nu baqachiiftee basee kaambi fi dachaate ammoo taarraa kabisum ollaa duudden waa. Isin amru sirkaaluma dhibi. Nulleen sirkaali nu qabna nulleen sirkaalum dhibi. Duubi isiin guyyaa cufa akkanuma mallee daarii dabartee keenya keessan waati. Ji fudhani taaree tokko keessatti olla keenya akkasum tochite akkasum waatee. Akkasuma baqannee akkasuma roollee bullee maatiin nurra baddee agaraachan jirra kanamitti baqatan dhimsa qabaatee namatti hin kennin kabisaan qabaatanii namni dhunne duub walumaan obbaanee amma fulaa dhibiin qabnu makkaawwa dhibiin qabnu fulaanutti gallussuun duub haadhee malee dachaan guyyaa waltaan akkana sadiinga dukkanurraa dhaacabsanii nama sokka gurgurachuun sokko isaa waan inni qabcuuf irra saamanii obbaasanii waan inni halkan tokko buluun irra bulti dhowwalee kasila bulkaan. Bulti labeenulleen kan qabnelleen hiyyeessi beektu sun farra liqee fudhatee bula. Sunne cufdhamnee hawaa harka qabuuf kan qabnellee wal qixaa'ee warri akka nu tocheen bulti labee wal qixoomne gaargaluu jira. Namni sagalee labee min ufiiti ba'ee bisaan dhuqa baatellee wayi miishoon bisaan gubba ciiftan waati bisaan sullee dhuguu dadda. Timinallee haadan mini amma kana mabbaatti irra obbaasanii rasaasii obbaas tokkii. Isan kee jirtan hojjami kan keedhan sun? Eessin jirri ayyuu baqannee keessa nu baanee waaqni nu baasee naan amma gubbaa diqqoo gaarata kan gararra ta'e jira amma acha jaajisa ibiddaanaati. Ollaallee duuddee namni sira jalatti siin inni waaqni baasee dhokatellee kan gabbayaan baqatee nu baay'illee ni jira. Kasiin olla keessan marsi. Warri yoo dhuf kana uummata nagaa irraa tooraan ban moo hidhatoota tachkee jira kan warri wal lolu. Sullee nu ilaanii agarre silaa barbaadanillee garuu dhibe barbaadatanii sinu ilmeen teenya keessa jirtu waan suniin nu gailleen hin jirtu haasa akkasiitu hin qaamnu. Nu warrum nagaa na dhufuma ciisu dhufanii guyyaa cufa akkasuma dhuqaasu nu baasan. Qaamoleen nageenyaa Itoophiyaa irraa ta'an daangaa ca'anii haleellaa raawwatan kan jedhu irratti mootummaan Itoophiyaa ammatti wanta dubbate hin qabu.